sala onne keenyarra jannatatti ittiin bitadhaa waan akkasii yaaduu malee waan guddaa wayii goonee namichatu konkolaataan gubatennaan callise oduu irratti dhagahe namichi tokko dhufee konkolaataan gubatee jedhe itti himnaanis kaan dhufee konkolaataan kee gubatee jedhe achuma namichi of wallaale maaltu dabalame kee kan jedhutu itti dabalante kanaaf konkolaataan tokkuma yoo isin hin jiraan ani hin jiruudha qalbii irra teenyaan akkana ta'a dubartii tokko yoo ulfa argitan yeroo isin ulfa jirtu kan isi yaachisu waa'ee ulfa si kanaati kanaafu gabaa keessatu deemtu nama ulfatetti mul'ata dubartii ulfa biraa kunoo isinis ulfa jettee deemsa keessatti mul'ata gaafa biraa garuu waan isin ulfan taaneef ulfa dubartii olii gad deemtu kanatti mul'atu namni konkolaataa haaraa tokko bitates konkolaataa sana qabatee yeroo sana waa'ee konkolaataa isa biratti sammuu isaa keessatti bakka qaba kunoo konkolaataa akka kooti asiin dabarfate kunoo asiinis dabarfate ergasiis akkasuma jira garuu har'a sammuunsaa akka inni ilaalu itti mul'isa maaliif sammuunsaa waa'ee sanaa yaadaa waan jiru maal jedhee sababa kanaatiif yoo rabbii maallaqa naa kenne sadaqaan kennaa jedhee waadaa seene rasuulaan akkan sadaqaa kennus naa du'aayee naa kudhaallee hin jenne qabeenyuma qofa kadhatee qabeenyaaf jooraatu qalbii isaa irratti nifaaqummaan ka'aa jedhe rabbiin ayaan sababa isaatiin bu'ee jechuu dhageenyaan zakaan kunuu jedhee qabatee fiigaa dhufe hin taqabbalu jedhame rasuula rabbi Usmaan ibn Affaan gaafa ajjeefamu miliyoona 20tu kaazinaa isaa keessa ture Imam al-Zahabi Siyar A'lam an-Nubala dhaqaalaala maallaqa miliyoona 20tu du'ee lafatti gatee jedhama miliyoona 20 ijraadhuma sana jalqabaniin argachuu numti tooftaan jara maal ture sahaboonni waa hunda gaafachuu jaallatu miti dhaqanii gaafataniin eenyuun Abdurrahman ibn Awf maal inni tooftaadhuma biizinasa keetii yennaa waa sadii jedhe siniif isin fayyaddiifne tokkoffaa maal jedhe an alan bitus alan gurgurus kaashii malee liqiidhaan hin gurguru liqiidhaan hin bituu jedhe tokko lammaffaan bu'aa guddaan argadhaa jedhee qabee hin taa'u bu'aadhuma xiqqoodhaan takkatu waan harka seene babaasa takkatu tarnoofarii isaa baay'isaa jedhe sadaffaa waan kamuu gaafan gurguru hin kakadhu yoo aybii qabaatte kana qabdi jedheen dhugaa fuulduratti mamale waa dhoksee waa fakkeessee waa sobee ani gurguru kakadhe illee gurguru jedhe sadan kana jedhe hime sahabaan gaafannaan kanaafuu maali ni gaafiin kun kan dhufe muslimni ni baasaa kan jedhu kun normally defaulting akka duniyaan isan barbaachisnetti miti faayidaan qabu kan jedhu kun sirrii miti duniyaan halaala baay'ee murteessaa qabsoo badr islaamummaa keessatti bakka guddaa qaba miti badr al-kubra ramadaana 17 kan gaggeeffame maaliif gaggeeffame maaliif minatti nu jira maalumaaf badriin kun gaggeeffame biiznesaa fi maallaqaa fi namni ni dagata warra musliimootati makkaa yeroo jiranu qabeenya irraa saamame ari'amee biyya bahe miti warri qabeenya isaanii saame sun qabeenya jedha muslima irraa saaman fudhanii daldalattiin daldalaaru qabeenya sana qabatanii madiinaa bira dabarfatan jarra Abu Sufyaan sahaboonni rasuulatti man sallallahu alaihi wasallam haasaa kana waliin mari'atan jimbuudaman qabeenya nu jalaa saamame ni deebisiifnaa ka'aa jedhan deebisiisuudhaaf bahan gaafa bahan warri makkaan jiran jarri Abu Jahal immoo maal dhagahan qabeenya deebisifachuudhaaf warri muslimaa bahee jedhanii warri sila qabeenya biran turre jarri Abu Jahal dacha'anii dhufan Abu Lahab Abu Jahal dhufan gaafa dhufanu Abu Sufyaan immoo karaa qaxxaamuree dhokatee makkaan fuudhee gale qabeenya sana amma yeroo kana maaltu ta'e rasuula rabbiif sahaboonni qabeenya sana kan muslimaa deebifachuuf bahan jarri Abu Jahaliif immoo Abu Lahab immoo qabeenya kan deebifamne jedhamee makkaa dhufan jarri lama wal arganii qabsoon ta'e badr jedhame bakka badriitti maaliin manaa bahanii diinagdee muslimaatiif bahanii diinagdeen barbaachisaa waan ta'eef muslimni saamame harka duwwaa galuun qabu gidanii maaliif bakka qabaachuudha dubbiin kan haala kanatti hubachuun barbaachisaadha akka nama diinii nassaru nama diiniidhaaf deemu tokkotti harka namatti hidhachuun qabnu of danda'uu qabna biyyaaf hafuu qabna
namni bakka saditti qoodama namoonni tokko kan namarratti hirkatantu jiru waa'ee jireenyaa waa'ee maalii hojii hojjetanuu dadhabaadha maal sababa waan barbaade haa ta'u jiruu jaraa maal namarratti hirkatan warri lammaffaa immoo warra of danda'e warri sadaffaan immoo of danda'uu bira dabarfatanii bakka khayriitti kan argaman hawaasaaf kan qaqqaban nama biraatiif kan gahan sadan kana keessaa kamiin ta'uu barbaanna warra namarratti hirkate taanamoo warra of danda'ee nama biraatii wamaan goone taanamoo warra of bira dabarfatee nama biraa kaddame taana filannoon jiru sadan kana diinii islaamaa keessatti bakka warri qaban of danda'anii nama biraatiif khayrii warra oole hatta rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallam maallaqa diiniidhaaf sadaqaa kennaa qofa beekna miti kennaa yeroo jedhan awwala isaantu kenna qabsoo diiniitiif maallaqa hoggansa waan ta'aniif namarraa sassaabanii ittiin qabsaa'anii ittiin fahamna garuu miti rabbiin maal jedha laakiin rasuula wallaziina aamanuu ma'ahu jaahaduu biamwaalihim wa anfusihim garuu jedha ergamaan rabbii fi warri amanan qabeenya ofiit maallaqa ofiitiin biamwaalihim qabeenya ofiitiin nafsi ofiitiin diiniidhaaf qabsaa'anii eega rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam qabeenya isaanii diiniidhaa baasanii qabsaa'anii namni diinii babal'isuu barbaadu diiniidhaaf qabeenya isaatiin qabsaa'uu qaba madrasaa dhaabbate kan ijaaruu qaba maaliif haalal khayrii nama biraa gaafata maafi kadhaa bakka biraa deema waan diiniin barbaade qabsoo karaa diinii irra jiru maallaqa isaatiin ana lahaa anatu abbaadha jedhee maan dhufne maafi nama biraarraa kadhata maafi yeroo hunda akka waa tokko diiniin keenya miskina qofatti maaf laalama wanni ajaa'ibaa immoo rabbiin addunyaa kanarratti bakka muslimni jiru hunda biyya hedduu biyya arabaa boba'atu jira biyya kaan albuuda adda addaa jira biyya kaan lafa qonnaa babbareedaa bakka muslimni jiru hundi addunyaa irra dhaqxan rabbi waatti kenneera garuu jarri immoo keenya achi jedhanii hedduun jira dagataniiru hajjii warri deemtan otuu amma makkaa madiinaa deemaa laalaa otuu ifaan qabaanne jenereetaran qabaanne aspaaltii utuu hin qabaanne gubaa sana waliin wanni qabbaneessu utuu hin jiraanne ni bareedamu ni jibbisiisa kanatu diinii sadarkaa isaallee ol fuudhuu keessatti jira jechuudha gaafa dhaqxanii argitan hajjii barana darbe kana saawudi arabiyaan makkaa keessatti elektirikiin makkaan keessatti fayyadamte elektirikii Itoophiyaan guutuu qabduun wal qixa ture makkaan keessa qofatti aljaziiraa irratti bahee ture riippoortiin meegaawaatii hammana fayyadamte kuma hammanaa jedhame gaafa laallu waan Itoophiyaan biyya guutuudhaa qabtuun wal qixa otuu jara kanan qabaanne hajjii dhaqee namni dhufe masjid al-haraam akkaataan itti jiru ummanni gubaan maal innumti kunuu maal jedha rabbiin hiyyeessaadha nama jechisiisa rabbiin muslima bakka jiru hunda waa itti kenneera itti fayyadamuu wallaaluun diiniidhaaf oolchuu dhabuun waanuma jiru ta'u waliin rabbiin garuu muslimoota waa hedduu kenna lafa jarri irra jiranu biyya hedduu dhaqxan biyyi qonnaa jedhamu biyya tokko keessa biyya muslimni irra jiru lafti albuuda jira jedhamu bakka muslimni irra qubate bakka kaan beenzila jira hedduu yoo laaltan akkanuma biyya hedduun garuu muslimni immoo hojiin jaallatu akhiraadha jedhee duniyaa kanarratti nama barbaadeetu maallaqa isaatti taphata nama barbaadeetu dhufee qabeenya isaarraa booji'a kana ta'uu hin qabnu muslimni tokko ofiif qofa jiraachuu hin qabu ofiif illee yoo jiraate warri tokko immoo jiru miiliyoonaraa waardiyyaa mana namaa eeguu wal qixa zaahira jara gaafa laaltan waa tokko uffannaarraa akkaataa mana jaraa waa tokko kanas ta'uu hin qabu rabbiin ni'imaa isinii oole isin irratti arguu barbaadaa jedha waan isinii kenne sana uffannaa keessan irratti maatii keessan irratti jireenya keessan irratti isin irratti arguu barbaada achiin boodamoo waa'ee rabbiin waan isinii oole akka dubbattanus barbaada akkana ture garuu maalinni kan itti fayyadamne jira qabeenya sassaabanii yoo zakaan kafalle yoo haqqii isin baafne ittiin adabamuu jiru yoo haqqii baafne garuu qabeenya balleessaa wanni jedhame jiru waan ajaa'ibaa tokko jira diin islaamaa keessatti waan ajaa'ibu keessaa tokko Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu sahaabaa beekamaadha dhukkubsatee du'annatti dhufte jedhee sodaate ana dhukkubsatu gaafachuudhaaf ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam dhaqanii bira ta'anii gaafatanii maal jedhanii qabeenya kan koo kana sadaqaa guutuu isaa kennuun barbaada jennaan hin kenninii jedhanii harka sadi keessa harka laman kennuu barbaada jennaan hin kenninii jedhan walakkaan kennuu barbaada jennaan hin kenninii jedhan harka sadi keessa harka tokko hin kennina harka sadi keessa harki tokko hedduudha haa ta'uu jedhan chimbooda maal jedhan ijoollee kan kee hiyyeessa gootee du'uurra ijoollee kan kee sooressa gootee du'uutu rabbiin biratti si caalaa jedhan itanii ijoollee keessan sooressa
gootee du'uutu rabbiin biratti caala. Inni nan du'a jedhee sodaateen parsantii 100 gaafa fayyaa kennuun rakkina hin qabu. Garuu kan godhumeera achittan argadhaa waa'ee jaraa'oo isaaf keessa hin galchine. Garuu akka jedhame sana hin taane Sa'd ibn Abi Waqqaas eega Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam du'anii bara Abubakar jiraate bara Umar jiraate waraana Qadisiyyaa irratti hoogganaa ta'e booda du'e inni akka sodaatame sanas hin taane. Garuu abbaa qabeenyaa guddaa ture. Al tokko wanna hunda waan qabdu hunda diiniidhaa balleessi rakkadhu hiyyummaa kee jannata jira miti. Gaafa jiraannus hiyyummaadhaan harka namaa waan laalu keessa galuu hin qabnu. Ijoolleen keenya galuu hin qabnu. Of danda'uu qabna. Anatu jira diiniidhaaf jennee dhaabbachuu qabna. Rasuul Rabbi sallallahu alaihi wasallam yeessa turanii kan jedhu kana gaafa laallu Rabbiin maal jedhe? Quraana keessatti waa'ee isaanii gaafa dubbatu fawajadaka aa'ilan faaghnaa. Hiyyeessa ta'ee si argate sooressa si godhee jedha. Nummoo isaan ammas hiyyeessumaa jenna. Garuu jireenya simple ta'e filatan. Hamma kanas waa'ee qabeenyaa otoo waliin kaasin jireenya sadaqaa kennu hajjatal wadaa irratti gaala 100 qalanii qabeenya isaanii irra. Gaala 100 keessa 63 harka ofiitiin gorra'anii kanaaf jara alii waamanii Zubeerii fi Aliin fixaa jedhani. Kana qofaa miti. Gaafa muslima irratti hacuuccaan godhamee Makkaan keessatti fitnaan dhufu muslima irraan gurgurinaa ittiin bitinaa jedhamee gaafa dhowwamu namni hedduun miskiina maallaqa Rasuul Rabbi sallallahu alaihi wasallam nyaatamaa ture waan qaban irraa jechuudha. Kallattii adda addaatiin gaafa laaltan diinii irratti waan barbaachisaa ta'e oolchan. Kana waliin warra sooressaa biratu hin dhaqin warruma miskiina ta'e waliin sadarkaa isaanii gadi buusanii fakkaatanii namaa kennanii qoodanii waan qaban haala sanaan jiraatan. Garuu dhabanii miti jechuudha. Kana filatanii maaliif akhiraatti waan argadhu caala jechuudhaan diiniidhaa waan barbaachisaa ta'e baasan. Bakka barbaachisaatti fuulduree dhaabbatan. Nama tokko islaamummaa akka fudhatanii gaala 100 kennan. Namichi maal jedhu islaamummaatti seenaa nama hiyyummaan sodaanne Muhammadtu jira jedhee biyyatti guutuu himaa deeme namicha kana qabeenya isaanii irraa kennan. Akkana nama hojjetaa ture diiniidhaan. Nus jannata gaafa barbaannu of dandeenye nama utuu hin kadhatin haala sanatti cimne of bira dabarfannee hawaasaaf gahuudhaaf hawaasaaf cimsuudhaaf kamu akka Umar ibn al-Khattab maal jedha antum sughara min sughari al-islam fala ya'tiyanna al-adu min qibalikum akka jedha hundi keessanu akka daangaa akka dallaa islaamaati karaa keessaniin xalaanni akka hin galle eegaa akka jedhetti karaa keenyaan qaawwii wayii nutti argame akka hin galle qabeenya keenyaan beekumsa keenyaan ilmi keenyaan maallaqa keenyaan hamma dandeenyuun dhaabbannee akka xalaanni diinii keenya seenee muslima miini diinii keenya irratti qaawwa akkan finne gochuun barbaachisaadha. Keessattuu warri sheekota, warri du'aatota, warri aanaa adda addaa irraa dhuftan mee dhaabbaddaa ilaala muslimni maal qaba? Miskiina maaltu kana fide? Laalcha dogoggoraa sammuu keenya keessa guute. Qabsoon diinii maallaqa barbaada. Har'a waa'ee markazaa dubbatan maallaqa, waa'ee maalii dubbatan waa'ee maallaqaati miti. Parsantiin 90 rakkinni muslimaa maallaqni waan hiiku. Maallaqa kana qabaachuudhaaf kan nu rakkisee mataa gadi nu qabee waa meeqa nu rakkisaaru maallaqa nuummoo maallaqaan xalaata taane jiraachuu barbaadar kanatti milkaa'u duuniyaadhaan wallallee duuniyaa irratti milkoofu xabi'aa duuniyaa miizaana duuniyaa gooneeti Abubakar Siddiqiin fudha gaafa khaliifummaa filatamu guyyaa lama ilaale namni dhufee waa jedhu hin jiru inni silumaa biizinasmaaniidha daldalaan uffata adda addaa gurguraa baadhatee qabatee eessa deeme gabaa deemuudhaaf karaatti deema khaliifummaa filatameeti karaatti umaritti dhufe eessa deemaartennaan gabaan deemaaraa hojiitti amiirummaa si filannee ammas kana qabattee deemta an ta'u akkanatti mindaa si ramannaa taa'ee biyya bulchii jedhe mindaa kan ramadeef Umar khaliifaa kan ture Abubakar jechuudha maal ture naggaadee ture jechuudha islaamummaa keessatti warri diinii babal'ise hedduu jaraa yoo laalle sooressa jajjabaa turan Imam Bukhari fudhaa miliyeenara turani Abu Hanifa fudhaa miliyeenara turani qissa jara lamman kana gabaabseetanii sentiment umraan Imam Bukhari Abu Hanifa dura kaafnu Abu Hanifaan abbaan isaaniis naggaadheedha naggaadee ta'anii Ali ibn Abi Talibin jaallatu isa jala deemaa turan abbaan Abu Hanifa jechuudha sahaba arganii taabi'iin Abu Hanifaan karaadhuma sadarbalii naggaadee biizinasmaanii cimaa ilmi qaraanii qaraasisu barataa isaanii keessaa tokko Abu Yusuf jedhamee kan beekamu booda mazhaba Hanafi kan babal'isan jechuudha Abu Yusuf kun ijoollummaadhaan eenyuun biratti qara'a Abu Hanifaa biratti qara'a otuma takka qara'aaru abbaan Abu Yusuf kun dhufe kai jedhee ari'ee maal godheeni qiraatii irraa baase booda guyyaa muraasa booda gaafa Abu Hanifaa
ilaala mucaan hin jiru mucaan xiqqaan sun eessa deemennaan abbaatu dhowweedhani waamani abba maaf dhowwite qiraatennaan ati teessee masjida qiraatii qaraasifta suuqii kan kee namni achi daldalaa jedhu mucaan kan koo yoo fiiggate malee waan argatu jedhu gahee gabaa keessa waa hojjetatu malee waan argatu ati immoo teessee qaraasiftu achi suuqii qabda nama si daldalaaraa jedhu achumaan Abu Haniifaan guyyaan kun mucaan kun guyyaatti fiiggee dalagatee hamma argataa jedhanii gaafatanii hamma nan argata jennaan waan inni argatu guyyaadhaan anatu kafala dhiisiin taa'ee haqara'u jedhan abbaan ni kafaltaa jedhe maallaqni kun egaa itti dhagahamennaan booda maal jedhan Abu Haniifaan ilmi kee kun bakka guddaa gaha gara fuulduraa jedhan warra umaraa khulafoota duukaa nama taa'ee nyaata nyaatu waltajjii jiraatti nama hirmaatu argamu jennaan abbaan hin liqimfamneef ni kafaltu taa'i qara'ee jedhanii bira galan haala kanaan qara'ee Abu Yusuf namni Abu Haniifaa aalee mazhaba isaanii babal'isee Abu Yusuf gaafa khalifa Haarun Rashid filatamu qaadii qudaatu godhamee filatame eenyu Abu Yusuf akka fitin ministeera jechuudha ministeera amma qaadii biyya keessa jiru hundarratti hoogganaa ta'ee filatamuu isaatii wal qabee masaraa keessatti maaltu nyaanni qophaa'e nyaanni ummataafis qophaa'e warra amirootaaf immoo nyaanni addaa qophaa'e aluma nyaata nyaachuu harka kaasu ijoollummaadhaan wanni itti dhalate sun itti yaadatee innaan kolfe maa kolfitaa innaan guyyaa har'aa kana Abu Haniifaan ija sammuu isaatiin dursee ilaalee ture jedha bakka kana nan gaha abbaa kootti himi abbaan koo garuu liqimfamneef ture jedha har'a rabbiin bakka sana nan ga'e kunoo sinduukaa ta'e nyaata kanatti argame jedha maaltu akkana godhanaan Abu Haniifaan nama miliyeenera turanii qabeenya qabu Imam Bukhari funnaan Bukhariin akkamumatti hadiisa kana hunda keessa deemanii hadiisa kuma dhibba meeqa qara'anii maal jedhanii haffazanii sahiha baasan maal naan nama biizinasa jabaa turan waan maatirraa aalan yeroon qabanu nama biizinasa danda'utti kennanii bu'aa waliin qoddataa turan achi galiin dhufa isaan mashguul hadiisa irratti diinii barachuu irratti al tokko maaltu argame diinaara saantima warqee 20 qobaa meeshaatti qabatanii markabaan deemaa turan eenyu Imaamu Bukhariin gaafa deemanuu beekamaadha isaan ilmiidhaan muslimuma keessa namoonni achi barbaariin dhabamanu qaba tokko markaba irratti waliin bahee Imaam Bukhari salaamu alaykum nagaadhaa jirtu garam deemaa jirtu ennaan magaalaa kanan deemaara maaliif ennaan waa bituudhaaf maal bittu akkan maallaqa meeqaan bittu diinaara 20 diinaara jechuun maallaqa warqee jechuudha 20 achumaan namichi kun dhaabbate akkamittan 20 kan harkaa fudhaa yaaduu jalqabe muslima akkamittan harkaa fudhaa yaadni wayii dhufee fi irraa achi fagaatee namicha markaba oofutti dhiyaatee maal jedha diinaara 20 na jalaa badee jedhe nama markaba irra jiru kana hunda naa sakattaa Imam Bukhari hadiisa Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam diinaara 20